Tun qophii burqaa beekumsaati. Qophii burqaa beekumsaa kan isiniif dhiyeessu obboleessa keessan Iskandar Alii Hursooti. Qophii burqaa beekumsaa kutaa tokkoffaa gubbarratti waa'ee Itiyoophiyaatii isiniif dhiyeessina. Kabajamtoota hordoftoota qophii burqaa beekumsaa duraan dursee qophii tana dhaggeeffattanii hanga xumuraatti erga fixattanii sheera laayikii godhuudhaan Oromoota mara gurraa akka buuftan kabajaan isin gaafanna. Tuni qophii burqaa beekumsaati. Akka armaan gadiitti isiniif dhiyeessina. Kabajamtoota ilmaan Oromoodhaa Itoophiyaa jechuun maal jechuudha? Itoophiyaan akkamitti ijaaramte? Itoophiyaan hanga har'aan tanaatti maaliin jiraatti? Itoophiyaan maaliif jiraatti? Sabboonummaan Itoophiyaadhaa ummata Oromiyaa fi ummata Itoophiyaa biratti maal fakkaata? Waan gadu waliin ilaalla. Hanga xumura qophii teenyaatti nu faana tura. Duraan dursee jechi Itoophiyaa jiru maqaa ummanni Itoophiyaa guutuun jala walitti qabamu yoo ta'u, falaasama ummanni Itoophiyaa guutuun jalatti walitti qabamu jechuudha. Maqaan bikka sadiitti qoodama. Tokko maqaa waliigalaati. Lama maqaa dhuunfaati. Sadii maqaa gareedhaati jechuu barbaadeeti. Maqaan waliigalaa fakkeenyaaf Itoophiyaa jechi jiru maqaa waliigalaa yoo ta'u, Oromiyaa jechi jirulleen maqaa waliigalaati. Oromoo jechi jirulleen maqaa waliigalaati. Amaara jechi jirulleen maqaa waliigalaati. Tigraay jechi jirulleen maqaa waliigalaati. Haa ta'u maqaan waliigalaa bikka lamatti qoodama. Bikki lameen maqaa guruppii isa guddaatii fi maqaa guruppii isa xiqqaa jechuudha. Fakkeenyaaf maqaan guruppii isa xiqqaa istiraateejiidhaan wal jalaa fi walii gadi qaba. Maqaan guruppii isa guddaatis istiraateejiin isaa wal gubbaadha qaba. Kana jechuun fakkeenyaaf Oromiyaa yoo jennu maqaa guruppii uummata tokkoo yoo ta'u, Harar yoo jennu maqaa guruppii uummata Harar, Baalee yoo jennus maqaa guruppii uummata Baaleeti jechuu barbaadeeti. Shawaa yoo jennullee maqaa guruppii uummata Shawaati. Wallagga yoo jennullee akkasuma. Kana jechuun Wallagga uummata Wallaggaa bikka buutii jechuu barbaadeeti. Oromiyaan ummata Oromoo bikka buutii jechuu barbaadeeti. Kutaalee 11ffaa guutuu jechuu barbaadeeti. Kuni guruppii isa xiqqaa wal jalaatti istiraateejii jiru yoo ta'u, guruppiin isa guddaa maqaa Itoophiyaati. Maqaan Itoophiyaa immoo ummata Oromootii fi ummata Amaaraatii fi ummata Tigraay, ummata Dabuu, ummata Soomaalee, ummata Anfaar hunda isaatu walitti qabatee Itoophiyaa jedhamaa jechuu barbaadeeti. Kuni maqaa guruppii isa guddaatii jechuu barbaadeeti. Maqaan guruppii isa guddaa Itoophiyaan akka Itoophiyaatti yoo ta'u, Afrikaan akka Afrikaatti, akkasuma addunyaan akka addunyaatii jechuu barbaadeeti. Addunyaa jechi jedhamu biyyoota addunyaa tana guutuu bikka bu'a waan ta'eef, Afrikaa jechi jedhamu immoo biyyoottan Afrikaa 50 akka bikka bu'a. Itoophiyaa jechi jedhamu immoo lammiilee Itoophiyaa hunda bikka bu'a. Oromoo jechi jedhamu immoo lammiilee Oromoo hunda bikka bu'aa jechuu barbaadeeti. Oromiyaa jechi jedhamu. Kanaaf maqaan istiraateejiidhaan akkasitti maqaa guruppii isa guddaa maqaa guruppii isa xiqqaatti bikka lamatti qoodama. Kanaaf Itoophiyaa jechi jedhamu
sabboonummaa akka ummata Itoophiyaa bira qaba waan ta'u ilaal Itoophiyaa keessatti jecha Itoophiyaa jedhu kana eenyu jaalata eenyu dinqisiifata eenyu jiraataa eenyu du'aa fi jechuu barbaadeeti kanaaf mee maqaa Itoophiyaa kan jedhu kana namoota sabboonummaa isaa qabu laalla sabboonummaa yoo qabaanne yoo maqaan Itoophiyaa jedhu kun maaliif sabboonummaa dhabee waan jiruus waliin laalla fakkeenyaaf Oromiyaa jechi jedhu sabboonummaa uummata Oromoo of keessaa qaba Amaara jechi jedhu immoo sabboonummaa uummata Amaaraa of keessaa qaba Tigraay jechi jedhus sabboonummaa uummata Tigraay of keessaa qaba jechuu barbaadeeti sabboonummaan uummata Oromoo Oromiyaadhaaf jiraata Oromiyaadhaaf du'a Oromiyaadha jiraachisaa jechuu barbaadeeti Amaarrinis akkasuma Tigraayis akkasuma Dabuubiis akkasuma Soomaaliinis akkasuma Anfaaris akkasuma duuba Itoophiyaa jecha jedhu kana tarii eenyu jiraataa maqaan Itoophiyaa jedhu kun maaliif sabboonummaa isa olaanaadhaan hin guutamin warroottan sabboonummaa isa olaanaa qabne jaam eenyuu fi eenyu addaan baafnee ilaaluu danda'u qabna fakkeenyaaf ummanni Itoophiyaa guutumaa guututti sabboonummaa ummata Itoophiyaanummaa hin qabu jechuu ni dandeenya warroottan sabboonummaa Itoophiyaanummaa qabna jaan lammiilee Amaaraa fi jaan kana isaan kun sababiin isaan sabboonummaa ummata Itoophiyaa nama hundarra caalchisanii qabaniif maali jennee yoo xiinxallee bifa saayinsiitiin ilaallu isaan kun sabboonummaa ummata Itoophiyaa ta dhugaa osoo hin ta'in sabboonummaa ummata Itoophiyaanummaa ta kijibaati qabu kana jechuun maal jechuudha sabboonummaa isa dhugaa jechuun dantaa dhuunfaa mataa keetii bakka san keessatti jiraachuu qofaaf osoo hin ta'in dantaa waloo keetii kabajuudha dantaa dhuunfaa keetiitiif sabboonummaa yoo qabaatte tuni sabboonummaa sobaati dantaan dhuunfaa keetii san guyyaa si duraati qoltu waan san namni dura balleessu si jechuu barbaadeeti kanaaf ummanni Amaaraa sabboonummaa Itoophiyaanummatiin guutamee wanni jiruuf dantaa dhuunfaa ummata Amaaraa waan Itoophiyaanummaa gubbarraa qabaniif kana jechuun maal jechuudha fakkeenyaaf Itoophiyaan falaasama ummanni Itoophiyaa keessatti walitti qabame yoo ta'u falaasama kana keessatti malaasama sirna Minilikiin kan deeggarame jechuu isaati malaasama jechuun heera jechuudha balaasama sirna Minilikiin kan balbaloome jechuu barbaadeeti balaasama jechuun tika ummata Itoophiyaa jechuudha falaasamaa fi malaasamni kalama lamatti qoodamu falaasamni falaasama falfalaa falaasama falfalaadha malaasamni immoo malaasama malmaalaa malaasama malamalaadha balaasamni balaasama balabuusaa balaasama balbaloomsaadha kana jechuun maal jechuudha falaasama falfalaa jechuun falaasama ummanni fudhatee hin raggaasifatin jechuu barbaadeeti falaasama falfalaa jechuun immoo falaasama ummanni jaalalaan qiyyee fudhate kan ta'e ta'uu isaati kanaaf Itoophiyaan falaasamaa fi malaasama akkamiin kan jaaramte ta'uu isaati Itoophiyaan rumaan dursee maqaa hiika sirriidhaa hin qabne yoo ta'u maqaa ummata Itoophiyaa dirqisiisanii fudhachiisan waan ta'eef falaasama falfalaa ummanni Itoophiyaa dirqiin fudhate ta'uu isaati malaasamni Itoophiyaatillee heeraa fi seerri ummata Itoophiyaa kan ummanni Itoophiyaa irra waliigalee naaf taagee fudhate osoo hin ta'in kan dirqisiisanii fudhatan waan ta'eef kan ummata Itoophiyaa bidireessu jechuu barbaadeeti malaasamni ummanni Itoophiyaan ittiin balbaloomtus kan ummanni Itoophiyaa jaarratee dantaa ummata Itoophiyaa kabachiisu osoo hin ta'in kan dantaa dhuunfaa murna tokkoo kabachiisu kan ummata hidhee ajjeesu kan ummata biyyarraa baqachiisu kan ummata tokko ol kaasee kan ummata tokko gabbuusu jechuu barbaadeeti kanaaf falaasamaa fi malaasamaa fi balaasamni Itoophiyaan irra ijaarame falaasama falfalaa malaasama malmaalaa balaasama balabuusaa jechuu barbaadeeti kuni ummanni Itoophiyaa guutuun Itoophiyaanummaa sabboonummaa dhugaa isa akka hin qabaanne godhe ummanni Amaaraa ammoo dantaan isaanii as keessa waan jiru tokkoffaa gubbarratti afaan Amaaraa akka afaan ummata malikaatti Itoophiyaan waan lakkaawee dirqamaan nama barsiisa lammaffaa gubbarratti alaabaa ummanni Amaaraa nu bikka bu'u gubbarra birbirsiisee dirqiidhaan waan kabachiisu sadaffaa gubbarratti amantaa ummata Amaaraa akka amantaa Itoophiyaa fudhatee waan kabachiisu dantaa sadeen tana
kabachiisee heeraa fi seeraan Itoophiyaan waan tiisu Itoophiyaa sabboonummaa dhugaa akka waan qabanitti Itoophiyaaniif jiraachuudhaaf Itoophiyaanummaaf jiraachuu Itoophiyaanummaaf du'uun isaan qofa akka waan taateen lakkaa'u. Kana jechuun maal jechuudha? Yoo dantaan isaanii kun dhangala'aa qabu taate inni Itoophiyaa dura irratti diigu isaan. Kana jechuun maal jechuudha? Sabboonummaa dhugaa osoo hin ta'in sabboonummaa kijibaa kan dantaa gubbarratti bu'uuree qabaachuu isaaniiti. Walumaa galatti sabboonummaa uummata Itoophiyaa kan dhugaadhaa san sabboonummaa Itoophiyaanummaa tan dhugaadhaa san eenyuutu qaba yoo jennee kan laalu taate Itoophiyaa keessatti sabboonummaa Itoophiyaanummaa namnummaan qabuu hin jiru jechuu barbaadeeti. Kanaaf uummanni Itoophiyaa yeroo ammaan tana jiru kanatti maal godhuu isa barbaachisa? Warroottan sabboonummaa dhugaadhaa qabanii warroottan sabboonummaa sobaa qaban addaan baasee maqaan kun akka maqaa waloo isaaniitti maqaa haaree moggaafachuudhaan heeraa fi seera mataa isaanii kana jechuun falaasama uummanni Itoophiyaadhaa naaf taajee filate falaasama uummanni Itoophiyaa naaf taajee mirkaneeffate falaasama balbaloomsaa uummanni Itoophiyaa na balbaloomsa jedhee jaarrate yoo jaaramte malee Itoophiyaan fuula duratti kan itti hin fufne jechuu barbaadeeti. Kanaaf uummanni Itoophiyaadhaa daddaffitti walitti dhufee falaasamaa fi malaasama balaasama haaraan utubamee dhaloonni haaree inni fuulduratti akka itti fufu jechuu barbaadeeti. Kanaaf maqaan Itoophiyaadhaa gonkumaa'uu falaasama falfalaadha jechuu barbaadeeti. Kanaaf falaasama falfalaa kana jalaa akka itti ba'u uummanni Itoophiyaa mala malachuu qaba jechuu barbaadeeti. Iskandar Alii Hurzootu sagalee kana dhiyeessee isiniif qindeesse. Kabajamtoota hordoftoota qophii burqaa beekumsaa qophii teenya tan biraatiin hanga walitti deebinu nagayaan naa turaa naa ulfaadha horaa bulaalii bana galatoomaa waan dhaggeeffattan. Tun qophii burqaa beekumsaati. Qophii burqaa beekumsaa kan isiniif dhiyeessu